Nageenyi keenya bakka jirteetti isiniif haa baay'atu. Har'a dhimma walloo irratti waan gabaabaa akkamittiin walloo duukaa haa dhaabbannu waan jedhu irratti dubbachuuf. Yeroo ammaa kanatti walloon gargaarsa Oromoo barbaada. Uummanni walloo Oromoo ji'a asitti yeroo lamaaf weerartuu nafxanyaa wajjin wal waraanaa ture. Ji'a asitti isayyuu yeloora. Nafxanyaan qaama mootummaa qaama hidhateen humna addaa isaaniitiin fayyadamanii miilishaa isaaniitiin fayyadamanii walloo Oromoo qe'ee isaaniirraa buqqisuuf weeraruuf balleessuuf irratti xiyyeeffatanii kaayyeeffatanii yeroo jalqabaaf dhufanii qabeenya Oromoo gubaa turan. Kana uummanni hundi akka inni beeku beekamaadha. Kan waan haaraa godhee haasa'uuf miti. Kana immoo uummanni walloo aanaan lama aanaa sadii walitti gurmaa'ee humna addaa Amaaraa shiftaa kanaa fi milishaa isaanii ofirraa deebisee ture yeroo darbe. Ammas hin geenye jechuudhaan yeroo isaan soomarra jiran kanatti xiyyeeffatanii amma humna hin qaban hin danda'anii ofiifuu soomarra jiru jechuudhaan gaafa isaan dhufa kanattis uummanni walloo tokkummaadhaan ka'ee ammas saba kana ofirraa deebisuu danda'eera. Kana jechuun sabni walloo uummanni walloo Oromoo gatiin kaffalle kan du'e hin jiru hin miidhamne jechuuti. Nama baay'ee hin miidhamne. Nama baay'ee jalaa du'e. Namoota baay'ee irraa wareegaman kaniyyuu awwaallachuu dadhabanii saba soomarra jiraniif boolla qotanii awwaallachuu dadhabanii doozeraan qotanii awwaalan nama. Baay'ee nama gaddisiisa. Nama baay'eedha jechaadha. Nama xiqqaa miti jechaadha. Isa duwwaa miti. Har'a ammoo nafxanyaan akkuma qanceen ofii rukuttee ofii iyyitiidha sana ofuma isaaniitii deemanii humna addaaf milishaa qabanii itti bobba'anii qabeenya isaanii karaa haxaayeetti jalqabanii haxaayaadhaan jalqabanii amma kamseetti akkuma kanaan duraa sana weeraruuf yaadanii qabeenya isaaniif namoota hedduu erga irraa wareeganii booda uummanni walloo akkam teenya dhumna jechuun immoo ka'ee gaafa ofirraa deebisu nama keenya fixanii nu weeraranii abaaboo shaneetu akkas nu godhee jechuun maqaa karaa bahee fi daandii bokkam jala sana maqaa balleessaa jiru. Hiriira nagaa irratti bahaa jiru. Dheengaddaa asumatti kinoo Finfinnee Yuunivarsiitii keessatti barattoonni uummata Amaaraa jedhamu nyaata lagachuudhaan harka isaanii qaxxaamursanii hiriira nagaa gaggeessaa turan. Achuma immoo Dabra Maarqositti Dabra Birhaan eessatti hiriirri nagaa kun gaggeeffamaa ture. Kun maal agarsiisa? Sabni kun hagam waan isaan irra ga'e tokko beeksifachuuf duubatti akka hin jirre. Miidiyaa isaan argaa jira. Addunyaatti beeksifachuuf badii ofii raawwatan kana uummata walloo ittiin maqaa bal'isuudhaaf akkamitti irratti hojjechaa jiranidha. Jalqabumaa namni rakkoo kana kaasee eenyu? Humna addaa Amaaraa, milishaa Amaaraa saba walloo nagaadhaan qe'ee jiru irratti dhaqanii waraana banan. Qabeenya isaanii guban. Kana ofirraa deebisu uummanni walloo. Uummanni Oromoo saba kana duukaa akkamitti dhaabbachuu qabaadha amma gaaffii jiru waan biraa miti. Akkamitti duukaa dhaabban? Yeroo darbee yeroo waraanni isa jalqabaa irratti baname waan qabnuun duuba dhaabbachaa ture. Maqaa buukii maqaa namoota afuriitiin baname irratti beetii fa'aadhaan banamee qabeenya irratti wayii irratti qabamee uummata qabeenya isaanii jalaa gubate mana isaanii jalaa gubate deebi'anii akka isaan qe'ee isaaniitti deebi'aniif gargaarsa godhamaafii ture biyya alaaf biyya keessatti. Har'as waraanni kun itti deebi'eera. Namni qabeenya isaa irraa gubate jira. Namni manni irraa gubatee adiyyootti hafee jira. Namoota kana duukaa akkamitti dhaabbannaa waan jedhu kana uummanni Oromoo taa'ee itti yaaduu qabaadha. Uummanni qimaantii baay'ee dhumaa jira amma. Isa feesbuuk irratti yeroo kaan waan biraa yeroo miiqaatama maxxansaa oolu waa'ee qimaantii namni dubbatu hin jiru har'a. Qimaantii eenyuu hin qabu. Oromoo walloo eenyuu hin qabu. Sabni kun sabni Amaaraa kun nafxanyaan kun maal gochuu barbaade akka ta'eyyuu baay'ee nama ajaa'iba. Asin qimaantii wajjin wal lola qimaantiin balleessuuf achi. Asin walloo wajjin wal lola walloo lafa walloo irraa buqqisee ajjeesee
Jinoosaayidii irratti geggeessee lafa sun qabachuuf. Kaayyoo isaanii lafa qabachuu duwwaa. Kanaaf uummanni Oromoo maal haa goonu? Waan isin ajaa'ibu waraanuma dheengadda geggeeffame kana irratti isaan keessa dargaggoon tokko namni tokko waraana isa darbe irratti rasaasa qabu fixatee miilan ammoo gaafa isaan deebinii waraana dhufan amma rasaasni kun nageessutti deemeen amman qabu keessa illee fixadha jedhee rasaasa 15 qabatee gara waraana kanaatti bobba'ee rasaasa 15 keessaa tokko ta'e gaafa fixu diinni alagaan achitti saajjeessee reeffa isaa dhaqanii yeroo fuudhanii meeshaa isaa gaafa lalan meeshaa isaa keessa rasaasa fixatee jechaadha. Ammallee raayyaan ittisa biyyaa koomandi poost dhangalee naannoo kan tasgabbeessuuf jiran yoo ta'e garuu uummanni Walloo of eeguu qaba. Walloo Oromoo baay'ee of eeguu qaba, of dagachuu hin qabanii jechaadha. Karaa garaagaraa rakkoon irratti uumamuu danda'a. Dhokatanii seenanii rakkoo irratti uumuu danda'u. Kanammoo kan godhu mootummaadha. Mootummaa biyya sana bulchu. Yaadni kiyya lammaffaan saba Wallootiifan waan tokko dubbadha. Yeroo kanatti mootummaan koomandi poostii labseera. Seera koomandi poostii kana cabsuun gatii nama kaffalchiisu ta'a. Mootummaan waan fedhe haa ta'u waan fedhe koomandi poostiidhaan seera lafa kaa'e kana eeguun dirqama keessa waan ta'eef koomandi poostiin maal jedhee barreeffama maalii lafa kaa'e seera akkamii kaa'e waan jedhu kan Walloo Oromoo dubbisa. Seera sana eega. Tokko firaatti fakkeenyaaf maal jedhaa namni kamiyyuu Shawaroobitii qabee amma Wallootti amma haxaa'ee jirutti daandiitti dhiyoo namni meeshaa qabatee daandiirra deemu argamnaan daayireekti shuutii jedhameera. Kanaafuu gatii isin kaffalchiisaa meeshaa keessa mana kaawwadha. Yoo dandeessan koomandi poostii kana wajjin walii galaa meeshaa akka isin irraa hin hiikne isin diina gidduu akka jirtan ofittiin akka eegdan horii keessan akka ittiin eeggattan meeshaa keessan lafa goonan halkan tokkotti dhumuu akka isin qabdan itti himaa amansiisaa meeshaa akka isin irraa hin hiikne dhoowwa. Kanaa achittiin immoo sa'aat saatallaafii wanti jedhamu sun kaameera. Sa'aat saatallaafii jedhame sana yeroo keessan galgala yeroo malee gadi hin bahina. Baay'attanii gurmooftanii hin deemina. Meeshaa qabatee namni daandiitti dhiyaatee deeme namni argame hirkutama meeshaa baattanii hin deemina. Kana uummata Oromoo Wallootiin nuuf gaafachuu barbaanna. Warri immoo feesbuukii garaagaraa irratti waan garaagaraa poostii gootanillee of eeggadhaa. Akkamitti waan taatan malee waan sirriitti raawwatan malee waan kaan suura kaasaa malee miidiyaatti baasanii waa hunda hin agarsiisina. Isa kanallee boru ragaa sirrii ta'uu danda'a. Yoo dandeessan humni adda amaaraa nafxanya namaaraa waan kana raawwateetti propagaandaa hojjedhaa dandeessan akkas jechaa jiru waan ta'eef isaanis waan ofiisaatti godhan deebisanii miidiyaa irratti baasanii sirriitti hojjechaa jiru waan ta'eef waan akkasii irratti hojjedhaa isiniin jedha. Gabaabumatti Walloo duukaa haa dhaabbannu, Walloof haa birmannu, Walloof haa hiyyinu, miidiyaatti haa beeksisnu, mootummaatti haa beeksisnu. Jarri waan ofii godhan deebisanii miidiyaa irratti baasanii Walloodhaan balleessaa akka waan balleessetti beeksisaa jiru. Shanee jedhanii maqaa balleessaa jiru waan ta'eef uummata Walloo duukaa haa dhaabbannu. Walloo waan balleessan qabu Oromoo waan ta'eef amantii isaa Islaama waan ta'eef duwwaa irratti duulamaa jira waan ta'eef waan kana namni hunduu beekee karaa danda'uun saba Walloo kana duukaa dhaabbatanii Walloo yeroo kanatti nu duukaa dhaabbadhaa jechaa jiru. Nu duukaa dhaabbadhaa nu gargaara jechaa jiru. Warri yeroo darbee goofandees karaa garaas gargaarsa hojjechaa turtan itti deebi'aa ammallee saba kana duukaa dhaabbadhaa. An akka Isbaad fa'aa Isbaad beetiif fa'aa gargaarsa yeroo darbee gochaa turtan ammallee itti deebi'aa hojjedhaa isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Yoo sitti tole sheer gochuudhaan namoota kaaniin gahaa. Chaanalii keenya immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Ulfaadhaa.